ايش مشكلة egaa obboleeta koo waan isin dhaamu yoo jiraate waa tokko qofa isiniif dhaamaa gadhumatti ni dhaggeeffadha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota taanaan UPS kalii jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha egaa dhugaa dubbachuu fi obboleeta koo warreen amantaa musliimatis baga isiniin ga'e soomanii yaa ta'u malee waa tokko isiniif dhaamu barbaada. Innis maal seetanii yeroo ammaa kanatti dhugaa dubbachuuf ji'a takkittiidhaaf yookiin immoo beektanii waa baay'eedha. Qormaata hedduutu jira. Ansariidhaan irree walii galuu hin dandeenyu yeroo baay'ee wal loluu ijoolleen bakka hin jira mitiire. Kanaaf iyyuu ji'a takkittiidhaaf jecha immoo beektanii waa baay'ee obsinee as geenye obsuun dirqama waa hundumaayyuu. Of dhiphisuu gaafa isheen achi iyyitu gaafa isin lottee hin jira miti. Ijoollee baay'eetu yeroo ammaa kana hin baduu yookiin bakka hin jira mitiire. Kanaafuu obsa godhadhaa. Ijoolleen keenya ijoolleen mana madaa'amii jirtan hundumti keessanuu ji'a takkittii tana obsa godhadhaa. Kanaaf sammuu keessan of hin dhiphisina. Sammuun namaa tuni dhugaa dubbachuuf xiqqoodha. Namni akka argitanii miciyootaan dhugaa dubbachuuf akka sammuu taate baay'ee takka garaana nyaatte maaliif yookiin biyyaa namni jalaa boqatee baqaaf ka'uu dadhabdee yeroo sanitti baqaa beektanii baay'ee takka dhugaa dubbachuuf irra deddeebi'ee ilaalitan garaana nyaatte baay'ee takka garaana nyaatte. Kanaaf iyyuu waaqayyo hunduma keenyaaf obsa nuuf haa kennu. Namni obsa qabu yoomiyyuu ni milkaa'a bakka deemtu ni milkaa'a baqa. Wanta yaade hundumayyuu in argata. Kanaaf waa in jira miti beela'uutu jira waa hunduutu jira dheebuutu jira maaltu jira. Kana hunda garuu immoo obsa gaafa godhatte waan guddaatti ba'uu dandeessa. Kanaaf obsinee jiraachuun dirqama isiniin jechuu barbaadan. Kanaaf miciyootaan laalitan dhugaa dubbachuu fi akkuma amantaa keessanitti kadhannaallee godhaa fi dhugaa dubbachuuf waaqayyoon sammuu isheetti deebisee nagaadhaan biyya isheetti ishee haa galchu. Kanaaf dhugaa baay'ee takka garaana nyaattee akkanatti arguun buqqaan akka xiyyaati obboleetti keessanii akkanatti arguun dhugaa dubbachuuf haamilee kiyyan na cabe. Osoo anas ta'ee akkanan ta'a. Hedduu takka haamileen kun na cabe. Kanaaf obboleewwanta keenya yeroo baay'ee biyya Arabaa keessatti rakkinas hunda danda'anii akkanatti akka sammuu ta'anii yookiin of ajjeesanii yookiin baqa waa baay'eetu jira. Kanaaf obboleettii koo kanaaf obsa godhadhaa of qabaa. Obsi immoo waa baay'ee nama barsiisa. Waa baay'ee bakka baay'eedhaan nama gahaa jechuudha. Yoo obsine bakka guddaa gahuu dandeenya. Beektanii dhugaa dubbachuuf yoomiyyuu ni milkoofta gaafa obsite gaafa aartee yookiin alatti baatee rakkinni kana caalu si mudatuu danda'a. Biyya ormaa keessatti immoo maal barbaachisaa? Obsa barbaachisa. Obsa daanga baqa sirriitti. Namni obsa hin qabnellee yeroo kanatti in obsa. Maaliif gaafa obsite fuuldurri kee ifa ta'a. Yoo obsa dhabdee aarii saniin aartee yookiin baate waan hin taane si mudasuu danda'a. Waan hin taane rabuu dandeecha sii galee. Kanaafiyyuu obsaa danda'a waaqayyo gooftaan hunduma keenyaaf haamilee jabina humna nuuf haa kennu. Kanaafuu warreen soomtanis warreen hin soomnes hundumti keessanuu waaqayyo gooftaan obsa akkasuma jabina illee isiniif haa kennu. Kanaafuu jajjabaadhaa. Obsuun dirqama biyya ormaa keessatti aaruun aaranii hin jira mitiire. Yeroo kanatti beektanii waa baay'eetu jira. Fatanaa baay'eetu jira. Kanaafiyyuu obsaan dabarsaa isiniin jechuu barbaaditanii egaa hin beektu yeroo soomaa walitti muufachuu wal aarsuu waan akkasii kanarraa fagaanne laphee qulqulluudhaan gaafa
gaafa gara amantaa keenyaatiin waaqa keenya galateeffannee soomnee hanga dandeenyuun soomnee waaqa keenya galateeffannee gaariidha. Isinii galee kanaafiyyuu hunduma keenyaaf rabbiin obsa nuuf kennee jabina nuuf kennee akkaataa hojii isaanii kanallee dandeenyee ittiin hojjennu nuuf kennee nagaadhaan immoo biyya keenyatti nu galchee biyya keenyatti nama gammadu nu haa taasisu isinii jechuu barbaadetanii egaa waaqayyo nu jiraachisee immoo sa'aatii kanaan nu ga'uun waan guddaadha isinii jechuu barbaada obboloota kooyi. Egaa obboleetti keenya kan immoo waaqayyoon ishee maayee nagaadhaan maatii isheetti. Kanaafiyyuu wanti isinii jedhu aartanii biqa wanni fe'eyyuu osoo badee biqa hanga sammuu biyya ormaa keessatti sammuun nama dadhabu of qabu dhiisu biqa bira darbitee mucayyoon tunam. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo barbaachisa isinii galee dhuguma isaa nama fakkeenyaaf sarratanyaan hin jirtu yoo ta'e dhugaa dubbachuuf hojjechuu hin danda'an kushiinaa kana seenuu hin danda'an. Sarratanyaan hojii hin jirtu an iyyaan kan maqaa balleessan sarratanyaan akkana jedhanii tokko kanneen sarratanyaa miidhuu hin jira isinii galee. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuufi ati gaafa laphee qulqulluudhaan waaqa kee kadhatte gara waaqa keessitti gortee waaqan kee galateeffatte yeroo hundumaayyuu homaa hin dhabdu. Ati gara kee qulqulluu yoo ta'e jechuudha waan yaadde waan jette san hundumaa ni argatta. Kanaafiyyuu maal jechuu barbaadetan seetanii egaa obboleettiin keenya kun akkanatti osoo dhugaa dubbachuu homaatti fakkaatu malee silaa obboleettii keenya tana yookiin miidhamteetii yookiin maatitu waan ta'e jalaa ta'e silaa qabanii kan deebisanii ture argitanii oduu nama keenya ta'e mirmatee fi ammayyitee biyya keessa deemtee yiitee humtuu mirmachuuf iyyee kaasanii bichaa galakkisan kitti garaana nyaatte dhugaa dubbachuuf irra deddeebi'ee ilaaltan himimmaan qabachuu hin dadhabe. Oduu biyya keenya taate osoo namni amma feeyyuu oduu namni keenya argee mijattii tana reebee qabee maal taate eetas gabbeesse sammuu ishiititti deebiti. Garuu immoo keenya argitanii biyya ormaati gaafa jennu biyya ormaati dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu obboloota koo biyya ormaa keessatti immoo obsuun nama barbaachisaa akka biyya ofiitii miti wannumtu hunduuyyuu yoo iyyite kaasii fi mirmatu hin jiru yoo dhukkubsatte kasi gaafatu hin jiru biyya ormaa keessatti rakkoo cimaatu namarra gaafa alattis baatee gaafa biqaan hin jiraa mitire. Kanaafiyyuu obsaan aannan goromsaa dhugaa jedhu miti. Kanaafuu obsuutu caalaa isiniin jechuu barbaadetanii akkanatti nu beelechitee biraa bannaa akkana nu gootee hin deemnaa jechuun hin danda'amu isinii galee. Akkuma mana keessan rakkinni jiru alarree rakkina akkana caalu namatti dhufuu danda'a. Ani waan akkasii siin gorsaa. Amma fakkeenyaaf ijoolleen haaraa jiranii, ijoolleen ba'anii, ijoolleen badanii ba'anii akkatti rakkachaa jiru. Hojii dhabanii biyya kana keessatti hojii dhabanii maal jedhanii biqaan jira miti. Kanaafiyyuu obsaan taa'uu isinii wayyaa akkam yoo isinitti cime akkam isaa yoo isinitti cime dhaqxanii gara seeraan gaafachuu dandeessu. Malee isin jettanii baddaniituma alwaan hafuun sirrii miti isiniin jechuu barbaadetanii. Kanaaf waaqayyo hunduma keenya nu jabeessu humna isaa nuuf haa ta'u jajjabaadhaa isiniin jedha obboloota koo. Egaa waan akkasiiti obboleettii keenyas immoo rabbiin nuuf haa maaru rakkina ishee hunda ba'aa ishee hunda waaqayyo ishirraa fuudhu ishee haa gargaaru. Nama akkasiiti wanti nan isiniin jedhu nagaa fayyaanaaf ta'a. Viidiyoo biraatiin walitti deebina. Nagaa naa tura amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti
warreen haaraa taatan immoo like subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha. Bye.